meeshaalee gannoo tokko tokko isaatiin jechuudha hedduu kan bareedu fi miidhagu yeroo hedduu jechuudha sinii bareedina qofa osoo hin tahin saayizii akkasuma mootuyyuu jiddu galeessa kan tahee fi jabinna isii yookiin yabbinna furdinna isii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Asha marka fuulee jirra jirtu amartii kutaan sooliin qoodiin baga jiraatanii akkuma sitti argitan sarviisii warqaamaa qofaa durillee jechuudha. Sarviisii kana namooti hedduu yoo argitan ammanii jaalattan nin beeka. Haa ta'u dhumarratti isinii ibsa hundumaafuyyuu na wajjin tura. Akkuma argaa jirtan jechuudha rakabootiin kuni jechuudha rakabootii baay'ee bareedaa ta'ee fi dimlaayitii of keessaa hin qabne yookiin ammoo kalariin isaa dimlaayitii malee jirraa doomni roobni afranuu akkana jirudha. Akkuma argaa jirtan kana gannoon sinii bareedduu taate darzana lamaa naabiti jettee erga siniin darzana lamaa akka bitamu ta'e darzana tokko kan biffeeslee keessallee bareedu akkasuma mootuyyuu yogguu rakabootii irra taa'u bareedu yookiin ammoo gaafa rakabootii Dubaayii illee tahee akkasuma rakabootii hundarraayyuu kan deemu tokko isa kana binnee jechuudha. Hundumaafuyyuu laayik sheer gochuudhaan na wajjin tura. Akkuma sitti argaa jirtan feermuuzii seettii jechuudha Dubaayii hedduu kan bareedu yookiin ammoo kalariin isaa heddumminaan dhufaa badaallee akkuma jiru beeytanidha. Isa kana akkasuma ammoo sarviisii kana firii sadii jechuudha ishigii keessaa maal boona hintina jenneeti. Kunu akkuma argaa jirtan kana kunillee ishigiidha sarviisii sadii darajaa sadii jechuudha. Haaluma argaa jirtan kanaani itti aansuun ammoo jechuudha asitti kan argaa jirtan sufraadha. Sufraaleen baay'ee warqaamaa fi bareedaa isa tahee hin hafne afee isin agarsiifne maachidha walumaa galatti akkama jechuudha. Midijjaan isaallee kun akkuma asitti argaa jirtan ajaa'iba rabbitoonni hundi jijjiirame hir'atee salphatee dhufaa jira. Midijjaan isaa jiru kana caalaa guddaa fi bareedaa orjinaala ture. Akkasuma immoo sarviisiin isaallee kunooti haa ta'uuf malee sarviisii kanatu caala. Itti aansuun feermuuziin kun seettiidha asumaan jechuudha itti sin dabarsa kaartoonii keessa jira. Kunoo haaluma argaa jirtan kanaani meeshaa kan kee gannoo asumaan laalladhu akkana ashagame maal godha ishigii keessaa hiika jedheeti feermuuzii lama qabdi. Itti aansuun ammoo kan isin qabdu rakabootii abbaa gadaati. Rakabootii abbaa gadaallee sufraa wajjini sufraan ajajamee dalagamaa jira waan ta'eef rakabootii isinii isaa firii 12 yookiin ammoo gaxaa 24 wajjin isinii fidee jira akka kana fakkaata. Itti aansuun meeshaan isin qabduun kunoo saanii ittoo abbaa sadiiti. Yeroo hedduu kana gaafattan saaniin ittoo abbaan lama abbaan sadii abbaan afuri sarviisii ceeffaa qabaa jettanii akkuma argaa jirtan sarviisii ni qaba. Akkasuma immoo gubbaratti sadii kan jennuuni saanii isaati jechuudha. Yoo akka arabaatitti naalakkaa jettanii kunummaanuu mataan isaatu yoo argaartanii miti. Kunummaan mataan isaa talaata gaxaa jedhaniini. Itti aansuun sitta gaxaa tisa gaxaa ashara gaxaa jechuudha. Gaxaa kudhaniiti. Itti aansuun tirii ammallee faashina furdaa tahee abbaa afurii qabatee isinii dhufee jira. Isiniin jedha kunuu akkuma argaa jirtanii tiriin kun hadiyyuu faallee keessummaa nama hedduu galchuu danda'u isa guddaadha. Akkasuma immoo tirii hanga dura binnuu jechuudha haga nama torbaallee kan nyaachisu akkasuma immoo hanga nama shaniillee nam lamarraa eegalee haga nama shanii kan nyaachisu nam tokkorraa eegalee haga nam sadii kan nyaachisu nam afurillee tirii afurii qabatee dhufee jira. Qarshiin isaanii garaagara isiniin jedha. Itti aansuun ammoo asitti akkuma argaa jirtan kana maankaa shuukaa darzana jechuudha. Maankaan darzana shuukaan darzana ka sukkaaraa yookiin ka bunaallee darzana sarviisii maazanii 8 jechuudha. Sarviisii hedduu bareedaa ta'e maazanii 8 firee 12. Itti aansuun kunis cilfaan abbaa kan ittoo abbaa lamaati. Matbashaa kurree yookiin ammoo isa asitti argaa jirtan kana. Itti aansuullee kan isin qabdu kana fawaakii itti naqachuu dandeetti. Harruuzaa jechuudha kan keessummaa akkasuma salata adda addaa waan barbaade daabbollee irra kaa'uu dandeetti. Inni kunillee faashina arginaan hin bitee fi amma ta'e isiniin jedha. Itti aansuun ka qorsoo namooti hedduu yeroo hunda firee jahaasan qofaa bitatanii ufumaa kiyyaa waan bareedan alaali jennaan kunuuti akka faandishaa ka qorsoollee kunuuti ka faandishaa ka daabboo akkanatti jechuudha. Argaatanii kun ka qorsoo kunarraa bahee hundi isaa hin beeytanii miti kun irraa baafnee ergina kun argitanii sufraa rakabootii birallee yoo keetti hedduu bareeda akkuma argaa jirtan kana tartiibaan jechuudha. Xiqqaa fi guddaa akkanatti isa afurii jechuudha. Itti aansuun ammoo akkuma sitti argaa jirtan kana jookii jechuudha. Ilmoolee qabu yookiin burcuqqoo kubbaayyaa qabu jookii maayikaa kubbaayyaa afur qabu argitanii. Duraan warqaaman jiraayyuu hin bade haa ta'u malee innillee kunuu akka kana fakkaataa isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ishii itti aansuun ammallee
Sarviisii kana dhumarra irraa isinii haasayaa obsana eeggatu. Akkasii ammoo laayik illee godhaa na waliin tura. Meeshaalee daawwachuu qofa osoo hin ta'iin qarshii isaa gaafachuu qofa osoo hin ta'in jookiin kun jookii dhiyoo kana adii bitaa ture sirriitti na hubadha. As keessaa kan akkanatti bareedinaa fi warqaammaa keessa jira. Amma ammuutuyyuu shaffaafa yookiin ammuutuyyuu birraamman dhufee jira. Itti aansuun distii hafuuraati baasuun hin barbaanne argaa jirtanii distii hafuuraa qabdi. Itti aansuun makarajii aananii hin dagatinaa yeroo hundaayyuu bitadha. Isin waan mana kee keessa fayyadamtu naaniin bitee fi makarajii aananii makarajii shaayii asitti guddaan kun makarajii bunaa jechuudha. Argitanii itti aansuun kafawaatu salaxas ni taha fawaafillee ni tahee baay'ee furdaadha. Osoo akkuma asiin furdatu as keessa isaa kanaallee furdate hedduu namatti tola. Isa kana magaalaa keessatti namooti tokko daabboollee ni dhiyeessanii firaafireellee ni dhiyeessanii haa ta'u kafawaatutti walumaa galatti isa ni qabdi. Akkasuma ammuutuyyuu maashina bunaa ni qabdi. Akkasuma ammuutuyyuu kunootii burcuqqoo waancaa ni qabdi jechuudha. Itti aansuun kan isin agarsiisu burcuqqoo darzana tokko maazanii afurii qabdi. Burcuqqoo dabalataa sinii bunaa furdoo yabbaa yookiin yeroo maratti fayyadamtu kunooti kaartoonii lama qabdi. Walumaa galatti darzana lama kaartoonii afurii bitattee jechuudha. Hedduu bareedda. Aslaalatullee argaa jirtanii itti agarsiisa. Yabbuudha mana keessatti ni fayyadamti. Sun ammuutuyyuu biffee fi keessummaa qofaaf yeroo takka fayyadamti jechuudha. Itti aansuun burcuqqoon asillee jirti. Darzana tokko waan taateef kunooti. Asitti burcuqqoo shaayillee maashaallah kunooti. Kan akka mana kiyyaa keessa jirtuyyuu garuu ammuutuyyuu akkanatti saddatti illee gurguramti. Shaklaa isii waliin shaklaa isii wajjin qarshiin xiqqoo ni dabala. Isiillee kaartoonii lama darzana tokko jechuudha. Itti aansuun maktafaa firee sadii darajaa irraa jara seetti qabdee jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana akkana bitadha. Tokko salaxaaf tokko fooniif akkasuma ammuutuyyuu maktafaa mukaallee qabdee waan hin qabne hin jiru maashaallah keessa isii haa bulchu. Itti aansuun albee shanii qabdi gabaabumatti albee shanii qabdi. Itti aansuun safeedii madaabaraa daabboo qabdi masoobii wajjin. Masoobiilleen kunuuti asitti argaa jirtanii. Itti aansuun giloobaalii qabdi. Waa'ee giloobaalii kana akhbaara yoo naa himinaan jettan giloobaaliin fagaatee jira. Badellee jira. Xiqqoo haphateellee dhufee jira. Dhugaa jirtu isin hima akkuma asitti argaa jirtan kana. Itti aansuun maajistiikidha. Maajistiikii warri duraa carraa qabdanii maajistiikiin 20 dhaabataan jiru gatiin isaa asumaan baraatii warri amma jajataa jirtan filannoo keessan murteessaa. Maajistiikii 20 jala dhufaa jiru bitattanii distii isaalillee dabalee jira isa bitattanii itti hubadha. Itti aansuun ammoo kunoo akkuma asitti argaa jirtanii akkuma asitti argaa jirtan kana jechuudha. Makarajii fannoo yeroo hedduu namni kenna kana kafannoo qofa bitata. Kuni makarajiin ka'aananii inni guddaan kana jechuudha. Akkuma argaa jirtanii asitti ka'aananii shaayii aananiillee waliin dhiyeessuu dandeettan biffee kaa'uufillee kun ammoo tuyyuu ka'aananiin uf bira keettanii aananiin itti qiccan jechuu kun ammoo ka sukkaaraati shigii jalaa hiikuun barbaadu kurree qaba. Akkasuma ammoo tuyyuu meeshaaleen isaa kunooti jaha jechuudha. Kanaaf yeroo bitattan kan akkanaa kana bitaa. Itti aansuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maashina juusii saachii orjinaala qabdee kunuuti. Maashina saachii orjinaala qofa odoo hin tahin maashinni kana caalullee ni jira dabalaa jira. Maashina orjinaala bitadha yoo bitattan waan akka jihaaza. Itti aansuun ka buddeenaa xiqqaa fi guddaa ka daabboo qabdi. Ka ittoo firee lamaa qabdi. Ka cilfaa fitii kana fakkaata. Asumaan ammoo meeshaan isin qabdu itti isinii dabala. Istoofii qabdi. Istoofii kana hedduun ni beektanii. Akkasuma ammoo eelee ibiddaatti eelee baabaa qabdi. Hunda isaatu jechuu maashaallah tabarakallah haala kana fakkaatuun meeshaaleen gannoo jechuudha. Qarshiin isaa walii galaa ammuutuyyuu tootaalii herreegni isaa hin hojjetamu waan ta'eef keessaan jechuu gabaabamatti yoo hojjedhee jedhee gatii guyyaa biraa gadi isiniif dhiisaa. Laayikillee sabskiraayibillee godhaa. Na wajjin turuu keessaniif galatooma ulfaadha. Waa'ee sarviisii kanaa irra waa isinii jedhee ture miti mee taa'ee waa irraa isinii jedha. Namni walii gad deemuun hin qaba. Ana qofa odoo hin ta'in hundi keessanuu ni beektanii. Kanaafi alhamdulillah akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Sarviisii kana baay'ee haphiidha. Qarshiin isaa ammoo guddaa sababa kalarii qofaa fi sarviisii yoo bitattan kwaalitii haga 8,000 haga 7,000 irraa bayaatii bitadhaa malee sarviisiin 5,000 bu'aan qabu.
duraan akkuma shaniitu bareedaadha amma akkuma shaniillee homaa bu'aan qabu isiniin jedha habbiidha haa ta'u yoo seeran bishaan osoo hin tuysiisiin biffee keettanii yeroo dhiitan israachoo fi hargaa gogaa keettanii qabu qulqulleessitanii keettan yeroodhaaf himettiin dhaqana qabettanii haa ta'u hundaafuu laayik illee godhaa sheer illee godhaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti fayyaa ta'a maaliif baddee warra jettan sababni an badee fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yoo viidiyoo kana ilaaltanii jettan sababa badeef rakkoolee badee akkasuma immoo maaltu na mudate kan jedhu isiniif hima nagaatti toraa bulaa fayyaan faaya.